Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuun oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanaatti hojii turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oromoodha keessani. Jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatinaa kallattii mangara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Hooggantoota mootummaa soddoma irratti himanni malaammaltummaa banamee jira. Malaammaltummaan dalagan maalinni dabalata odeeffannoo kanaa qabannee jirra isin biraan geenya. Oduun itti aanu bulchiinsi magaalaa Finfinnee hoteela tokko yeroo jalqaba 300 adabe yeroo lammaffaa 600 adabe adabbii adabamerraa hin baranne jechuun yeroo sadaffaa immoo hoteelicha adabbii saamsaa irra kaahee jira dabalata odeeffannoo kanaa qabannee jirra. Oduun itti aanu oduu olmaa Oromiyaati. Oduu olmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamee jira. Lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti fufteedhaan lola gaggeeffamaa jiru irratti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisu meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Kibbaa fi akkasumas giddugala Oromiyaattis haaluma wal fakkaatuun injifannoo argatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra. Mootummaan gama isaatti opereeshinii gaggeessaa jiru cimsee itti fufuu fi opereeshinii gaggeessaa jiru milkaa'aa jiraachuu beeksisee jira. Guutuu isaa isiniin kenna. Guutuu oduu kanneeniitiif kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Hooggantoota mootummaa soddoma irratti himanni malaammaltummaa banamee jira. Hooggantoota fi hojjettoota mootummaa duraanii dabalatee namoonni soddomni qabeenya lafa bashannanaa uummataaf adda baafame dabarsanii qaama biraattiif kennuu isaanii hordofee himanni malaammaltummaa mana murtii ol aanaa federaalaatti himanni irratti banamuun ibsamee jira. Galmeen kun mana murtii ol aanaa federaalaa mana murtii yakka galmee malaammaltummaa kutaa afraffaa lidataa garee afraffaatti kan dhiyaate yoo ta'u abbaan alangaa daayirektoreetii dhimma malaammaltummaa ministeera haqaa seera yakkaa fi labsii malaammaltummaa waabeffachuun himannaa dhiyeessuun gabaafamee jira. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee hoteela irra deddeebi'uun badii wal fakkaataa raawwataa ture irratti adabbii saamsuutiin adabuu beeksisee jira. Abbaan taayitaa kabachiisa dambii bulchiinsa magaalaa Finfinnee hoteela De Leopold jedhamuun beekamu balfa dhangala'aa mana fincaanii irra deddeebi'uun gara lagaatti yookaan qarqara lagaatti gadi lakkisuun faalama naannoo uumuun rakkina uumuu isaatiin tarkaanfii bulchiinsaa irratti fudhachuu ibsee jira. Gochi kun kan raawwatame kutaa magaalaa Qirqoos aanaa tokko iddoo addaa naannawa Baambis jedhamutti yoo ta'u hoteelichi kun kanaan duras balfa dhangala'aa mana boolii yookaan mana sagaraa irraa lagatti gadi lakkisuun birrii 300 adabamuu isaa eeree jira. Hoteelichi irra deebi'uudhaan yeroo lammaffaaf gocha wal fakkaataa raawwachuun adabbii dachaa birrii 600 adabamuus gocha irraa of qusachuu hin dandeenye jedhamee jira. Ammas yeroo sadaffaaf hoteelichi balfa dhangala'aa mana boolii yookaan mana fincaanii irraa lagaa fi qarqara lagaatti waan gadi lakkiseef akkasumas adabbii duraa irraa of sirreessuu dhabuu isaati miidhaan dabalataa akka hin uumamneef abbaan taayitaa kabachiisa dambii kutaalee mana fincaanii hoteelichi akka saamsamu taasise jedhee jira. Oduun itti aanu uummanni Harargee Bahaa muummicha ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiin komatee jira. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad jila isaa wajjin tibbana gara Harargee Bahaa imaluudhaan daawwannaa taasisee jira. Daawwannaa taasiseenis waan hedduu waan baay'ee nama ajaa'iban hedduu fi waan seena qabeessa ta'an hedduu arguu himee jira. Dhugaadha Harargee Bahaa wantoonni daawwataman wantoonni seena qabeessa ta'an hedduun akka jiran ni beekama. Wantoota muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad arge jedhe keessaa fardeen seena qabeessa ta'an kan waggoota hedduuf ala bulan kan namatti hin madaqin arguu isaati fi itti ajaa'ibsiifatuu isaati. Dhugaadha Harargee Bahaatti fardeen kun waggaa 500 oliif ala buluudhaan kan beekamanidha. Uumama dinqisiisoo muummichi ministeera Harargee Bahaatti arge jedhe keessaa inni tokko holqaadha. Holqi kunis አሁን ወደ ውስጥ ወደ 500 ሜትር የሚጠጋ ተጉዘናል። ከጀርባዬ እንደምታዩት 30 ሜትር ርዝመት ያለው ውብ የሆነ ስፍራ ይታያል። እንግዲህ ይህ ቦታ ሰፋ ያለ ጥናት ይጠይቃል። እንዴት ተፈጠረ? ሰዎች ምን ሚና ነበራቸው? እንዴትስ መልሶ አሁን ወዳለበት ሁኔታ ተቀየረ የሚለው ጥናት ይፈልጋል። ግን ኢትዮጵያ ገና ታውቆ ተዝቆ የማያልቅ ታሪክ ሀብት እንዳላት አንዱ ማስረጃችን
ይህ ኬቭ ነው። በዚህ ዋሻ ውስጥ በአይን ብቻ በጣም ነጭ ከእብነበረድ የነጡ የድንጋይ አይነቶች አይተናል። ላይምስቶን መሳይ ነገሮች አይተናል። ግራናይት የሚመስሉ ነገሮች አይተናል። ከዛም ያለፈ ሚክስቸር ያላቸውን ድንጋዮች አይተናል። Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad holqa kana haala amma dhageettan kanaan dinqisiifatee jira. Holqi kun akkaan dinqisiisaa fi akkasumas immoo qabeenya biyyattiin qabdu keessaa isa tokkodha. Kuni haa ta'u kuni akkuma jirutti ta'e komiin uummata kanaan wal qabatee osoo hin taane muummichi ministeera Itoophiyaa waan gaggaarii qofa laalee deebi'uudha. Waan akka rakkootitti uummanni qabu hoo maa hin laalin jechuudhaan komii dhiyeessanii jiru. Uummanni akka rakkootitti rakkoon uummanni qabu godinaalee lamaanitti hanqina bishaaniiti. Uummanni Harargee Bahaatii fi Harargee Lixaa parsantiin 80 haala jedhamuu danda'amuun rakkoo bishaanii guddaa qaba. Mee kana osoon argin maa hin deebiin jechuudhaan kan isaan komatan viidiyoo tana waliin haa laallu. Rakkoo bishaaniiti. Ganda keenyaan rakkoo bishaaniitu akka wal saamsalaa bishaan. Mee tanaan maal jetta yaa uummata? Mee akka daawwadda? Mee akka bishaan itti argamin? Kun warra daaka. Akka bishaan hungarreeji. Akka kana mootummaan furmaatan godhe hawaasaatu humna isaanii wareegee dhagachitanii dhagaara walgataa hanqaan baasan bolota keessa. Namoonni isaaniidha. Mootummaan yoon kan biyya jiraatu taatee nuti dirmattee bishaan kana kan hubaaf. Ani asii sana bakka isaan illee jeesii himuun beeku. Haaluma viidiyoo irratti argitan kanaan uummanni akkuma isin viidiyoo irratti argitan kanatti rakkoo bishaanii hammaataa qaba. Uummanni kun kana qofaa miti. Akkuma guutuu godinaalee Harargee lamaanitti rakkoo guddatu jira. Uummanni kun bishaan arginee hin beeynu jedhaa jiru. Bishaan kun erga roobee booda kan walitti qabame isa kana waraabbataa jiru. Komiin uummataa asirratti mootummaan yookaan immoo muummichi ministeera rakkoo kana osoon argin akkamitti deebi'e? Daawwiidhaaf eega deeme waan gaggaarii kaabineen isaa argisiisu qofa laalee deebi'a. Rakkoo hawaasaa gadi bu'ee maa hin laalle? Kan jedhan yoo ta'u gara biraatiin immoo shakkii qaban ibsatanii kan jedhanis jiru. Akka shakkiitti kan kaasan muummichi ministeera Itoophiyaa gaafa holqa Soofumar daawwatee galee booda deebi'ee uummata Baalee lafa isaatirraa kaase. Daawwii Soofumar booda muummichi ministeera Itoophiyaa uummata aanaa Goobbaa kan ganda Riraatii fi ganda Saannate qabeenya mana keessaa qabanillee osoo hin fudhatin midhaan haamaa gahillee osoo hin haammatin ka haamanitti osoo hin tumatin qabeenya isaanii keessaa kaasuudhaan ummaticha rakkoof saaxilee jira. Nullee ummata godina Harargee Bahaa kanatti akkuma ummata godina Baalee kanatti wanti nutti karoorfatame jiraatinaa jechuudhaan sodaa qabanii fi shakkii qabanii kan ibsatan hedduudha. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamee jira. Lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti keessattuu lixa Oromiyaatti fi kibba Oromiyaatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffame irratti waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan har'a lixa Oromiyaa Wallagga lixaa aanaa Qeebbeetti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti lolli guddaan gaggeeffamee jira. Lola loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti aanaa Qeebbeetti gaggeeffame irratti loltoonni mootummaa hedduun hojii ala ta'uu fi hedduun booji'amuu akkasumas meeshaalee waraanaa hedduu hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Akka odeeffannoon gamas irraa nu geette ibsitutti lola ture irratti humni waraana mootummaa guddaan akka hojiin ala ta'e hedduun addunyaa kanarraa godaanuun hedduun booji'amuun miidhaan guddaan irra gahe jedhamee jira. Haaluma wal fakkaatuun achuma lixa Oromiyaa aanota garaagaraa keessatti lola ture irratti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun hedduu booji'uun injifannoo argadhe jedhee jira. Kan itti aanu kanatti qabannee jirra. Wabboonni zoonii lixaa aanaa Daalleewwaa Baraatti humna diinaa irratti tarkaanfii fudhachuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Irree fi abdiin saba cunqurfamaa farreen paayeraa wabboonni zoonii lixaa godina Qellem Wallaggaa aanaa Daalleewwaa Baraa ganda Harroojjii Hoboo iddoo addaa Bilaalla jedhamutti bitootessa 11 2026 humna diinaa irratti tarkaanfii fudhateen olii fi gadi ari'uun watwaachisee hedduu ajjeesuun kaan immoo madoo damdameen qabneen adabee loltoota torba ammoo fayyaatti booji'uun ajajaan waboo onichaa beeksisee jira. Gama meeshaatiin Kilaashii Akamaa 24 rasaasa Akamaa fi bireenii hedduu Jorooroo bireenaa fi qophii waraanaa garaagaraa dugda diinaa irraa eeguun mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii godhee jira.
Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibballee Kibba Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti loltoota mootummaa waliin lola gaggeessaa ture irratti miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun loltoota mootummaa hedduu booji'uun hedduu immoo hojiin ala taasisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Akka itti aanu kanatti siif qabannee jirra. Waboon zoonii Kibbaa godina Gujii Lixaatti tarkaanfii waraana PP irratti fudhachuu beeksise. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa godina Gujii Lixaa keessatti humnoota murna PP irratti tarkaanfii waraanaa fudhachuu hoogganaa waraanaa zoonichaa beeksisee jira. Akka odeeffannoon ibsutti kaleessa bitootessa 10/2026 aanaa qarcaa ganda erguu Abbayyii jedhamutti halkan keessaa naannoo sa'a 5 walakkaa irratti humnoota waraana murna PP du'aa fi madoon adabuun injifannoo cululuqaa galmeessee jira. Tarkaanfii fudhatame kanaan loltoonni PP 34 battalatti ajjeefamuu fi 17 immoo madaa'uu isaanii waboon beeksisee jira. Haala wal fakkaatuun aanaa Surroo Barguddaa gandoota akka Woleenaa, Bokossaa, Medhiibaa, Barguddaa fi Diidolee Harraa jedhaman keessattis humnoonni faashistii PP ari'amanii naannichi to'annoo waboo jala ooluun ifoomeera. Dabalataanis gandoota akka Ceekataa, Daangoo fi Bariittii jedhaman keessattis tarkaanfii fudhatameen loltoonni hedduun ajjeefamuu fi madaa'uun isaanii ibsamee jira. Akkasumas namni tokko bulchiinsaa fi nageenya gandichaa keessatti hirmaataa ture kan ilmaan Oromoo hedduu dirqamaan gara dirree waraanaatti guuraa ture waboon to'annoo jala oolchuu ibsee jira. Gama meeshaatiin waboon meeshaalee waraanaa garaagaraa humnoota waraanaa murna biltsiginnaa irraa hiikuudhaan galii qabsoo bilisummaa Oromoof oolchuu isaa beeksise. Isaan keessaa piikemmii tokko, aakaa hamaa hedduu piistoo tokko, hidhannoo mudhii tokkoo fi kan qomaa tokko akkasumas uffataalee waraanaa garaagaraa irraa hiikuudhaan galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Bakkoota lolli itti gaggeeffame kana wal qabate gama mootummaati maaltu jedhame kan jedhu odeeffannoo argachuuf yaallee ture. Odeeffannoo argachuu hin dandeenye yookaan immoo wanti jedhame hin jiru ta'ullee mootummaan humna guddaa maqaa sakattaa waraana bilisummaatiin bobbaasee sakattaa raawwataa jiru cimsee itti fufuu beeksisee jira. Kun akkuma jirutti ta'e humnoonni mootummaan bobbaase haleellaa namoota nagaa irratti raawwatan cimsanii itti fufanii jiru. Haleellaan Arsii Sirkatti humnoonni mootummaa manguddoo tokko dabalatee namoota hedduu irratti raawwatan eekamsa kaasee jira. Manguddoo kabajni isaaf malu salphisuudhaan haala namarraa hin eeggamneen gochi irratti raawwatame namoota hedduu gaddisiisee jira. Gochi raawwatames miidiyaa irratti gadhiifamuun hawaasa bal'aa bira akka ga'u taasisuun itti yaadame akka ta'eef gochi raawwatame kun qaanessaa akka ta'eef kan gara jabummaan guutame ta'uudhaan raawwatamuun isaa hawaasa bal'aa biratti gadda guddaa uumee jira. Gama biraattiin immoo loltoonni mootummaa kuun booji'amuun kuun fedhii isaatiin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu itti fufanii jiru. Isaan viidiyoo irratti argitan kun fedhii isaaniitiin hidhannoo guutuu wajjin mooraa waraana mootummaa gadhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo kan dhufan yoo ta'u, isaan kunniin immoo waraana bilisummaa Oromoo loluu dhaqanii warra carroomedha. Isaan kun kan booji'aman yoo ta'u, kan hin booji'amin kan carraa kana argachuu hin danda'in hedduu akka ta'e isaanuu afaan ofiitiin himanii jiru. Viidiyoon biroollee hedduudha. Asirratti dhiyeessuuf garuu namatti hin tolu. Oduun itti aanu gatiin boba'aa dabaluun ifoomee jira. Gatiin boba'aa lola baha giddu galeessatti dhohee wal qabate akkuma addunyaatti kan dabale yoo ta'u, yeroo ammaa kana haala yaaddeessaa irra gahaa jira. Gatiin boba'aa kun haalaa ol akka dabalu kan taasise tokko Iraan hulaa Hormuz kan boba'aan akka addunyaatti tokko afuraffaan keessan darbu cufuu isii irraa kan ka'e akka ta'es beekamee jira. Hulaan kun cufamuun immoo gatiin boba'aa haalaan akka dabalu taasisee jira. Kun immoo yaaddoo guddaa addunyaa ta'ee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga sagantaa itti aanuun deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kenna. Nagatti nu tura.